janajjanu jirti jechuudha. Asuma bira dhaabate. Maannoo ifama yeroo danda'u. Ilaalilla akka nama jaa'ila nama maan beene nama bakka yookaan jinjanaa jedhan san jinjana moo janajjanaa jedhan sani yookaan ammoo jinjanaa jedhan san yookaan ammoo fuudhee jechuun dirqama. Kana lamaan keessaa isintu itti maxxanse nuti miti beekadhaasin. Takka Yesuus fuudhee jira intala tana kophaa wajjin fuudhee wajjin taa'u jira takka janajjanu jira. Lamaan keessaa tokko. Barachuuf dhufe amma sa'aatii kan ani sirraa dhugaa baruu fi barachuuf dhufe. Ati deebisteetiin dullaa yeroo anaasi asii dubbadhu atillee achi deebisa mataa keessa nama dullaa wal baqasu gartee alaanillee asii yoo dubbadha ta'e asillee achi yoo dubbata lulachuu qixxa wal falaxaara waltumaarra malee wanti walirraa barannee wanti beekee biraa deemaa jiru gartee rimshaa kaasaarraa jechuudha kanatti ani ragaaniin fedha gartee ni ragaaniin fedha ragaaniin fedha dhugaa barbaada dhugaa. Itti mul'ifne asoo jirraa bisaam intala tana maaliif Yesuus kophaa wajjin ta'a? Kophaa maal wajjin hojjeta? Narraa dhaga'eera abboo obboleessa kiyya. Ila ragaa bakka kennite kaarratti ragaan kun ragaa quubsaa ta'ee yoo naan deebide ta'e an gaafii ittaanu gaafachuu mirga guutuu qabu. Atillee yoo dandeette dhaabattee gaafii kiyyarra dhageette dhaabattee beettee naa deebisuu qabda. Hin dandeettu taanaan lakkisuu seeteenna ani hin dandeenye ragaa wanti an beeku hin jiru yalla ganuu rabuu yoo naan jette nagaa oolaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja jedheetiin isin irraa bu'aa agartanii. Kanaafuu sababii inni isiin ka isa caalu isiin ka isa caalu filattee jirti jedha. Amma eega dhugama macaafa baay'ee tamam. Maaliif Yesuus Kiristoos dubartii tana wajjin maa taa'e gabaabsi yaa mucayyoo mormuu jirtaa miti amma Yesuus dubartii kana wajjin maa taa'e maal filatte dubartiin tun Yesuus kophaa maa taa'e dubartii tana wajjin. Ana dubartii waliin dubbachuu jirtanii dubbii wal keessa dhoofnuuti narraa dhagaare ani dubartii isin gadi waan ta'eef ani isin naa. Ayyee yoo hin beeknedha callisa amma kana muutii qabadhuutu firaadhiis yoo muutii hin beeknedha. Sakana muutii qabadhuutu firaadhiis Yesuus Kiristoos takka intala tana fuudhe takka janajjane jechuu afiis hin jiru kana. Maaliif jenna gari toofitu hin jiru waan ta'eef. Yookiin wanti jedhu hin jiru waan ta'e ta'uuf taa'anii wanta wayii dubbachuu hin danda'u wanti kun kana ta'e. Ragaan kana yammalee akkas ta'uu oolu jechuun beektaa oduu kijibaa wayii jechuun waan fudhatama hin qabaatiin gartanii kanaafuu ani isinirraa barachuuf hin dhufe Yesuus amma gizee sanii intalattiin kan isa caalu filattee jirti jettee isin dammoo janajjanu bira taa'ee yookiin dammoo fuudhuuf bira taa'ee yookiin waan biraatiif jennee jibbuuti jechuu jirta kun dhuma ta'uu hin danda'u. Maal Yesuusiyyee amma waliigala talaa kullaan intala kan hayyee. Intala kana amma isin eegasina intala tana Yesuus intala walitti kalaa'u qaba jennee jirra. Maaliif jennaan tuni akka mul'atutti intala wajjin kophaa taa'e erga jedhame manatti kophaa taa'e filatteerti erga jedhe kottuun kaasin intalli si biratti hin deemtu erga jedheeni akka ta'e takka intala tana wajjin hariiroo jajjaba qaban fuudhaaf hiruu waliin qaban takka ammoo jinjanaadha. Jinjanaa yoo jettee illee nanaaf welcome gaariidha jinjanaa irra jira Yesuus keenya yoo jettee qaabsanillee gaariidha. Yoo ammoo jinjanaa irra hin jiru yoo jinjanaa irra hin jiru lakkii hin fuudhee jirallee naan jette naaf welcome wamaa rakkoo hin qabdu. Garuu Yesuus Kiristoos dubartii kophatti baasee kophatti haasofsiisu qaba. Kophatti kan haasofsiisu qaba Yesuus. Dhugaa rabbii seeraan naa deebisaan jirtu rabbii yakka fa'eessumaan ila waan ta'e sitti Yesuus fuudhila dubartii tana eega waliin kaa'u taa'ee janajjanaa jira yookiin janajjanuuf ta'a waan jedhuun dammoo naa deebiste dhugama amantii kanarraa deebii argadhee waan si biraa deemee itti gammadullee qabu itti gaddullee qabu. Maal anaa miti bar waan macaafa kan keetii bar macaafa kan keetu deebii hin qabne malee kun bara macaafa kan keeti malee anaa miti bar macaafa kan keeti otoo karaa deemaa jiru dubartii kan keeti dubartii maal jedha dubartittii tana kophatti kun miila gooftaa jala teessee waan inni jedhu dhageeffachaa turtee jedha. Bammi mikinaat dubartii wajjin maaliif Yesuus ta'a kophatti maaliif Yesuus ta'a. Kitaabni keetii bar naaf hin deebine jettiisa kitaaba kan keetii bar kitaaba keenyaa miti bar. Dhagaan dubartii kasi dubbachuu jiru badaa dubbadhee mishaa dubbadhee dubartii jalaa dhagaan narraa dhagahi fudhadhu fayyiti. Maal jalaa dhagaansa dubartiin kun akkanatti Yesuus hin jala teessee dhageeffatti jechuu jira dubartiin waan dubartii kana himuu qabda malee. No Yesuus hin jala. Meekkuumi kana wajjin walitti dhiisam ga'eeti amma miira keessa jettee jirta. Yesuusiyyee. Ila dhaabsis gizee kanatti ilaale dubbicha si gaafa. Yeroo takka hingaa wanna kumittichi dabarsi. Laal. Suusii. Ila akkasi na eegi sin gaafa dhagi deebii gizee tokko dhugamattiin ila us jedheeti afaan kiyya loobbadhee taayitiin deebii naa deebista yeroo tokko narraa dhagaye gaafii keesseera isin gaafachuuf nan xumursiifne waan ta'eef. Asitti. Macaafa kan keessatti mul'isu jira macaafa kan keedhan hubattu moo ati? Osoo karaa deema Yesuus intala takka wajjin taa'atiin ture. Maryam isa caalu filatteerti jedhe. Maryam isa caalu filattee jirti jedhe.
Nabiraan kaasinaa jedhe sanu. Kootu mee akka inni tu dhaggeeffadhu. Amma sitti jabeessuu barbaachisa. Maryam isa caaltu filatteerti. Kootu mee naa qarqaartu natti ergi jennaan laa ka caalu filattee nabiraan kaatu jedhee Yesuus dide. Intala ambaa wajjin Yesuus Kiristoos kophaa taa'eetiin haasa'u jira. Intala tana fuudhe yoon jedhin jinjana jira jedhi. Lamaan keessaa fi hin jiru. Hayya shwa asirra dhaabadhe gaafii dheeraa gaafii gaafadhu jira dhugama amantii na barsiisuuf taate an barachuu dhufe siin jedheera jalqabu irratti. Gaafii dheeraa maaliiti? Isa kana dura deeffachuu qabdaati. Inni kun keessan kiyyaa miti bara. Dubartii ambaadhaa Yesuus wajjin taa'eetiin dubartii na biraan kaasinaa. Isa caalu filatteetti jechuun ana filatteetti. Dubartii an kophaa isii wajjin taa'a haa teessu tidhiisaa jedhee dubartii bira teessise Yesuus. Dhagayiree awwal shiwaata akkasi gaafadha. Dubbii bahaa dhogganii gala dhoggan malee dhugama dubbii dubbama akarsiititti yoo dubbanne an karaa amantii sirraa gaafadhee dhugama karaa Allah kun dhugaa taanaa qabachuu dubbiin taane baa'uma dhoowwaniiti ayyee dubbadhu ati akka hundattuu yume isa kana deebise ati dubartii tana Yesuus Kiristoos maaliif wajjin taa'e dafi deebise isa kana dubartii tana Yesuus maaliif na biraa akka hin kaafne jedhee maaliif kophaa taa'uu filate Yesuus maaliif wajjin taa'e Yesuus. Ayyee dhaabadhu na eegre an bakka barachuu dhufe siin jedha araabinti eega barachuu dhufe jalqaba firaan maal jedhee rasi fakkaata atasin turre innarraa dhagaye gizee tokko cadhisiiti bakka kanatti waa'ee macaafaa Usaafaraan Farhaanidha amma ana wajjin haasa'u jirta okay ana wajjin haasa'u jirta Yesuus Kiristoos maaliif dubartii kana wajjin taa'ee siin jedhe okay ana deebisi maaliif dubartii kophatti baasee dubartii wajjin maaf ta'a Yesuus. Dhagayre ani sirraa barachuuf isinirraa warra ustaazota irraa barachuuf isinirraa barachuu dhiisi isa kana dhiisi isa kana si beekaani guutuuwwan kee beekaa tole miira wagguu dhufteeti ati nutti haasoftu tokko hankeeti keessanii isin beekadha kana dhiisuufirra okay isinirra barachuu dhufteeti kun hin dalagu nu biratti okay kana deebisna fiiti Yesuus Kiristoos dubartii kophaa teessisu kana wajjin taa'u kana maal ta'uudhaaf wajjin taa'ee siin jedhe. Waan asii gaafa dhanaa deebisi malee si himeera rabbii fudhugamaan siin jedhaara yoo Allah sodaatti akka dubbii waliin dhoofte mucattiin tun kijibdeettee gana darbu yoo taate rabbiin si argu narraa dhagaye waan siin jedhaara. Si garte hin dhageenye dura na jalaa dhagaye waan si gaafachuuf ta'e an barachuu dhufe malee si loluu dhufe hin jiru amantiin jaalala malee dullaanii miti kana barsiisa dullaanii miti kana barsiistu atillee giddi liqimsoo naan jette anin du'a malee liqimsu morma kiyya kenna malee kanaafu narraa dhagayeeti isa kana deebisiiti sirra dhageeffadha isa kana deebisi sirra dhageeffadha dubartii kana Yesuus maal gochuu dubartii tana wajjin kophatti bahee taa'ee siin jechuu jiraati. Sanuu of biraa kaasi dhuftee naa qarqaartu jennaan laa si of biraan kaasu na biruma haa teessumaaf jettee kanuma qofa naa deebisii gaafadhu. Ani irraa quban qabu si gaafachuuf ta'a ammayyuu irra dabalee isjee irraa dhagaye. Erga quban qabaannee ati deemiti wannaa gaafadhuuti nutti koottu kana. Okay? Qabadhuuti deemiti gaafadhuuti koottu. No macaafallee barsiifnaa. Quraanallee barsiisnaa. Mulu dhibba nu guutuu jettaniittan kanaafuu isinirraatiin gaawaan gaafii natti bakka kanallee dhaabadhe gaafachuu mirga qaba akkas hin ta'u taanaan waan hin taane waliin dha'uun gaarii miti narraa dhagaye narraa dhagaye. Dura na dhagaye. Maal sirraa dhagaa saa mucayyoo maal sirraa dhagaa kan jedhu ani bakka tana deebisee fiiti bakka kana deebise itti amantaame bakka kana. Haate ebe isa caalu filattee jirti jecha jedhamu amiin. Isa kana itti amantamuun amantu Yesuus intalattii wajjin na bira haa teessuutiin kaasina na bira jedheetiin ka dubbate kana intala wajjin taa'a Yesuus kophaa ofiidhaa intala kophatti baaseetiin kophaa wajjin taa'a intala wajjin si bira haa kaatu yennaan hin diide Yesuus. Intala tana maal wajjin gochuu taa'u jira dubartii takka wajjin kophatti hin taa'an. Namni dubartii wajjin kophatti taa'u takka fuuta inta haadha mana isaa taate takka janaajanuudhaaf ta'a malee barsiisuudhaaf miti dubartii kophatti hin taa'an wajjin. Maaliif Yesuus kophaa wajjin taa'ee siin jedhe gaafiin keessa kana. Ati eessaa dubbii waliin dhooftee dhiibne narraa dhagaye siin jedhe yeroo tokko dhaabattee narraa dhageettu dubbii aadaa arsiitu amantiinis yeroo barsiisa aadama arsiitu namooyyuu araarsu yeroo ta'ani. Asitti nama hunda dhageeffata aadaa arsii qofaa miti waliigala taasifna yaa mucaa. Cachan jedhina na jala dhagaa dhugaa barachuu dhufeera. Eeyyuu irraa fudhate haasawaa yoo wanna taate yoo isii wanna jechuu hin dandeenye. Suusee. Hello Suusee. Suusee nageessa. Akka gootu. Gaaffii si rakkise maal jedhee tokko gaaffii baay'istee akkaataa kanatti wanti si deebi'u jira natti hin fakkaatu. Tarii wanti sitti baay'ate si rakkise jira yoo ta'e dhaggeeffadhu gaana dhaggeeffadhu. Wanti sitti baay'ate si rakkise jira yoo ta'e karaa keessaa na gaafadhu waan siif siifan ibsa macaafarraa jechuudha dhaggeeffadhu. Karaa keessaa na siin barachuu hin barbaadu. Amma gaaffiin kee kodhuma deemu garatti deemuu qabu wantichi. Dhugaa keessaan achillee nan barsiisin itti dhiisi.
ana sumarraa waan jiru na hima. Asiin isa ta'u akka gootu. No himbu asuma gaafisee bu'a malee ayyoo ka duuti yoo azaabatti illee kabadu asuma bu'a malee dhugaa jiru asumatti hin baradhee bu'a atillee keessaan nan barsiise amantii kiristaanallee asittillee ifa gaafadhe kiristaana biratti illee dhaqee ifa gaafachuuf ta'u waan ta'eef. Akka gootu suusee akka gootu. Barsiifama keessa akkas naan hin jeenaan dhaga'u kan. Suusee akka gootu. Allah sodaatan. Na dhaggeeffadhu al tokko. Akka gootu. Rikardi godhatte gadhiisuu dandeessa. Dhossaa waan sitti haasa'u qabu. Rikardi godhatte sitti naasaa rikardi gootee asirrattuu gadhiisuu dandeessa lafa barbaaddeetti. Kanaafan siin jedhe amma garuu yeroo faana deemuudhaaf wanta akkas ta'udha. Wanti cufuma haasa'artu malee walii galamaan jiru. Akka dhagaarta. Dirriba wanti beekuu qabdu ati. Isaa waliin boodatti deebitaa obsi godhatti deebitanis waaqa Israa'elan maatta. Gizee tokko girgir jechuudha ga'uun ani isaa irraa girgir jenne guyyaa kana guutuu waliin ba'aa oollee yoo an dhuguma amantii musliimaa dhugaa ta'ee fudhadhe lubbuun tiyya takkitti waaqa Allah bira akka kumaatamaatii qoxxaramti si galtee dhugamatti yoo karaa Yesuus illee dhugaa ta'uu fudhadheetiin ada karaa Yesuus sirrii jedheetiin deebi'e Yesuus isan biratti illee akka lubbu koo tokkottiin tun akka kumaatamaatiin laakkamti dubbiin taane 50 wal keessa baxabbatu ooluu irra aniin tun girgir jedhee jabaaburee jaanjee ka'ee deebi'ee burjaajee ka'ee deebi'ee sirraa'ee dhugaan kana jedhee fudhadhaa tokkottiin keessaa illee nan barsiisina asumaaniin baradhaa na illee galee. Akka gootu suusee dhagaartaa. Ati na dhiistu gaaffii natti isaan gaafadha. Al tokkitti na dhaggeeffadhu. Al tokkitti. Maal ijoolleen shamarranii nama dhageessi maal olaa sooftati. Dhaggeeffadhu al tokko. Wanta sin jechaa jiru waan siin gallee karaa quraanaatiin waan shakkisoo qabaatte jara kana gaafadhu rakkoo hin qabu. Ani as dhaqee achi dhaqe sin jedhu filannoon kan keetu waan sitti amane kamiin amanuu dandeessa. Wantichi humnas miti wal goyoomsuuf miti wal goyoomsinees waan walii goonuu qabnu. Waaqni nu gaafata dhagaartaa. Waaqayyo nu gaafata wal goyoomsinee waan goonu hin qabnu dhugaa beennu dhugaa argine walitti haasa'uu qabna malee asirratti nuti obboloota wal jibbaafis miti wal aarsuufis miti dhugaa wal hubachiifnaadha wantichi. Kanaaf waan karaa kiristaanaa shakkite siifan ibsaa na gaafadhu. Dirriba. Wanta kana immoo tarii shakkii qabdu taanaan jara kana dabalataan gaafachuu dandeessa. Nani nan gaafatin kan keessaa gaafadhu inni dhiisaa malee keessaa sin gaafadhu. Eddii ammasiin ustaazan walirraa hubachuu dhabde sana asumatti dhaqee tokko fudhuu deebisiif mee yoo si hubatteef. Indagaan jirtu isheen akka hubachuufis banaa miti. No sirraa yoo dhageesse jechuudha yoo ustaazan walirraa baruu didde yoo sirraa fudhatte dhaqaa tokko fudhuuti waan isin godhaa turte sirriitti hubachiisi dhaqaa tokko fudhuuti asumatti. Suusiyyee maal gochuu qabdu sitti waan tokko sittan himan. Asuma keessa taasisin dirriba. Macaafa qulqulluu qabda miti. Al tokko wal dhaggeeffanna. Macaafa qulqulluu wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 1 haga 40tti dubbifadhu. Bakka sanatti maal jedha? Seenaa Yesuus Kiristoos lafarra yeroo ture barsiisaa ture. Maartaa fi Maariyaa jechuun obbolaa Alaazaar jechuudha. Yeroo sana wantoota ta'aa turee fi Gooftaa Yesuus Kiristoos akkamitti barsiisaa akka ture, Maariyaan maal akka turte, Maartaan maal akka turte sirriitti kaaya. Macaafa qulqulluu keessaa argattaa jechaadha. Seenaa kabira ammaan kana baasii dubbisi. Ummatuma kana baasii dubbisi. Sababa isiin dhattee bira teettee innillee bira kaa'eef baasii dubbisee na himyalla. Sababni biraa hin jiru. Sabab amma akka ustaaz akka awwal jedhu minaamin ani isa yaada akkasii hin qabu. Yaadni achi ifaan ifa akkasitti kaa'us hin jiru. Iddoo sanatti maal jedhaa? Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo barsiisaa turetti Alaazaar dhukkubsatee akka ture Maariyaa fi Maartaan Gooftaa Yesuus Kiristoosiin osoo ati jirtu obboleessi keenya akkamitti du'a jedhanii gaafachuu isaanii boqonnaa tokko qonna 11 lakkoofsa 142 jechuun itoo namni dubbisee yeroon isaa nan ga'u. So yoo dubbifatta ta'e dubbifadhuuti hubadhu. Dubbifachuu ani ofii koo kiristaanadha, pirootestaantiidha akka hubattu nan barbaada. Garuu wanta addaa seenaan addaa hin jiru. Gooftaa Yesuus Kiristoos lafarra yeroo turetti Maartaa, Maariyaa, dubartii Samaariyaa faana wal argeera. Sababii wal arguu isaanii wanta addaati yookaan immoo dhimma fooniif kan jedhu wangeela macaafa qulqulluurra bakki itti taa'eeru tokko illee hin jiru. Garuu akka awwal jechuu barbaade shakkii jechuun akkas ta'uu danda'a. Wanta jedhudha malee wanti ifaan ifatti akkasitti taa'ee hin jiru. Yeroo sanatti hojiin Gooftaa Yesuus Kiristoos kan ture lafarra deemee barsiisaa turuu isaa bichaadha. Maartaa fi Maariyaa faanas kan inni tureef kanumaa fedha. Dubartii Samaariyaa faanas kan ture yeroo sanatti Gooftaa Yesuus Kiristoos Yihudaa fi Samaariyaan, Yihudoonnii fi Samaariyaan wal lolanii waan turaniif jedha. Wangeelli kan jedhu seenaan achirratti kaa'u kanadha malee wanta biraa
dubartiif dhiirri wal arganii dirqama jinjanaadhaafidha wanti jedhamu tarii haala hubannaa isaa ta'uu danda'a jedhee gaaffisillee si gaafadhan irraa dhageelama. Inni maaliif eega akkas ta'e isiillee sababa inni dhibamaa ta'e inni turte laazar dhibamaa ture fi bira ture jette inni sababa maaliif uumachuu dadhabe akka warroota kaawwanii maaliif hin uumanne sababa maal waan ta'eef. No seenaa kana hin beektu seenaa kana jechuun laazar du'ee barachuu dhufe jedheera jalqabuma barattu malee ani wangeela hundumaa ko macaafa qulqulluu as online irratti si hundumaa barachuu hin dandeessu. Dubbisuu dandeessa miti seenaa kana dubbisi wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 1:42tti dubbisi dubartii Samaariyaa yoo barbaadde Yesuus Kiristoosii fi dubartiin Samaariyaa akkamiin akka wajjin turan yoo barbaadde wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 ka'iti dubbifadhu akkasitti hubachuu dandeessa malee waanuma hundumaa asirratti online irratti hin bara jettee wanni jettuuf hin jiru susiyye dhiifama. Amma na deebistee jechuun. Kabira waan ati gaafachuu qabdu waan macaafa qulqulluu irra jiru wanta hundumaan gaafatiin gaaffisitti baay'achuun isaa siifu deebii dhabuu amma deebii dhabuu keefu tokko ustaaz haa ta'u awwal haalli inni itti hubachiisu yaalu sirrii miti jechuun maal taate nagumaa mifume laa ani hin balleessine barbeeki ani wannan jedheen yoo sirriitti hubatte mucayyootu jarjara keessa jarjara korbeesereeti korbeeseree beektaa raahattiin kennu korbeesereen beektami janajanu bira taa'ee ati ammallee callistuu isaa mucayyoo mee callisi yeroo takka dhageeffadhu mee akkamitti abbaa warraatu akkamitti si wajjin jiraata akka bifa kanaan itti haasofta guyyaa halkan guutuu ilaaha illallah ciisayyuu dhoowwite namtichaan ba'a. Kan jedhe akkasiidhaa miti ani akkan si jedhe jalqaba waggura gaafatte macaafa keessa hodhayte gilsiidhaan yookaan ammoo ibsameeti Yesuus fuudhe kan jedhu illee hin jiru hin fuune illee kan jedhu hin jiru siin jedhe. Garuu ammoo akka warri gariin isaaniidha kan jedhan jiru. Warri ammoo Yesuus waaqa jaanitti amanan hin jedhanii. Haa ta'u garuu ammoo dubartii wayiidhaa ta Yesuus itti kalaa'u jira jedhee ragaa sii fide. Dubartii Yesuus itti kalaa'u kun ta kophaa wajjin taa'ee jira jennaani naa fidii ta inni kophaa wajjin taa'ee naan jette sii fide. Waggaan sii fidee inni jedhe gaafii biraa dhachee. Intalon dhageeffattu isaati mataan kan kee nagaami. Mee dhageeffattu xiqqoo siidha ijoollee ibsa. Mee callisi dhageeffadhu mee. Laa ilaaha illallah. Callisi itti dhageeffadhuuti achi booda wanna jenna mee uummanni haa dhageeffatu. Eeywa waggaan ani maat siin jedhe jalqabuma gilsiidhaan Yesuus fuudhee hin fuune kan jedhu hin jiru siin jedhe. Macaafa isaanii keessa. Nu biratti ammoo muslimtoota biratti yoo dhufte nu biratti muslimtoota biratti yoo dhufteetiin jette nabiyyoon hundi isaaniitu fuudhanii jiranii nabiyyi Yahyaa alayhi salaam yookaan Yohaannis cuuphaa kan jedhamu saniin ala. Inni ammoo dubartoota hin fuune saniin ala ammoo nabiyyoonni fuudhanii jiran jenneetu manaman. Haadha manaa isaanii beekne beekuu iyyuu baanne jechuudha. Haa ta'u garuu akka macaafaatti ammoo Yesuus fuudhe hin fuune illee kan jedhu hin jiru. Garuu wayituma siin dubbadhu san maal siin jedhee ture dubartii wayita Yesuus itti kalaa'u jira ta inni wajjin kophaa taa'e wayidhaa jira jennaan mee ta inni kophaa wajjin taa'e san naaf fidinaan jette. Okee jedhee sii fide. Wagguu sii fide maaliif wajjin kophaa ta'e totortotortotortotorto jettee jechuu jalqabde kun sirriidhaa miti akka kanatti hin gaafatamu. Hangaafuma dura siif ibsu maal siin jedhani Yesuus fuudhe hin fuune akkas godhe akkana godhe ka jedhu hin jiru siin jedhe. Ati mormi seentee jennaani wanna kana eenyu kana maqaan isaadha ihtimaala ka jedhan kun seenaariyoo ma siin jedhe kana sii fide. Akkana ta'uu mala ka siin jedhe kana achira siin fide. Waan gootate wagguu waan tokko gaafattu qalbeeffataa deemi sammuutti deebi'aatiin deebi. Malee calliseetuma akkanaan hin dubbatin. Jechaana walitti sitti dubbadhe san qabachaatiin deemi. Jalqabu wannan siin jedhe Yesuus fuudhe hin fuuneen hin jiru macaafa keessa. Gilsiidhaan jechuudha. Garuu ammoo Yesuus dubartii wajjin taa'ee jira kophatti jirti. Maryamii wajjin walitti kalaa'uun walitti kalaa'uun. Maryamiin tuni Yesuus wajjin illee taa'ee jira mana martaa dhaqaatiin ture. Dabalataan dubartii kana wajjin akkana jedhee dubbachaatiin ture. Kun ammoo kanarraa qabatanii warri fuudhe jedhanii dubbatan jiru. Akka kiristaanaattis siin jedhe malee akka musliimaatti duruma siif ibseetiin ture jechuudha. Akka sanitti hubadhu. Waca dhiisiitti suuta hidhiitti hubadhu mee. Ayyaayye shaa ta'u. Akka quraana keessattu maali hojii isaa quraana keessatti? Akka quraanaatitti nuti Abrahaam fuudhee, Isaaq fuudhee, Yaaqoob fuudhee, Yoosef fuudhee, Ebaluu fuudhee hin jiru kun. Quraana keessatti
ebalu fuudhe osoo hin taane akka waliigalaatitti rabbi walitti qabee ergamoonni ergaman hundi isaaniidha. Rabbiin ergamoota hundumaa si dura erginee jirra. Waja'alna lahum azwaaja wa dhurriyya. Ilmaan illee haadholee manaallee isaaniif goonee jirra jaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Nabiyyoonni akka nabiyyoonni fuudhan akka ergamtoonni fuudhan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ibseetiin jira. Kanaafuu nabiyyoonni hin fuudhan jennaan nuti sunna nabiyyootaati kun. Fuuti sunna nabiyyootaati. Dubartii takka qofayyuu sun taane baay'isanillee fuudhan. Nabiyyoonni hundi isaaniitu akkasuma jennaan nuti. Yaa Nabi Allah Yahyaa qof suura sadaffaa irratti Rabbiin وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين جدين قافوا زكريا فكنمو زكريا سيف كنمو كان دوبرتي تناجم نجدين إسقوفا كانوا في القرآن كيسات تنفون جنة قدر أمنهم مدن دينيو مالي نبيون كوان ينفون كجنون جرو نبيون هند سالتهم فوران Tole asirratti itti dabalataani suusee itti dabalataani elo akka gootu Yohaannis boqonnaa kudha tokko adeemsi Maartaa fi Maariyaam Yesuus wajjin qaban adeemsa dheeraadha hariiroo dheeraadha innis Yohaannis kudha tokko irratti tokko kaastee amma 44tti yoo dubbifatte Alaazaar obboleessa jara kanaati Yesuus Kiristoos Alaazaar kana du'aa kaaseeraaf hariiroon gooftaan Yesuus jara kana wajjin qabus miishiniin isaas miishinii fuudhaaf heerumaa miti adeemsi isaas kana miti warrumti kanatti shakkeeyyuu I don't know maaliif kan akka isaan shakkan isaantu beeka malee fakkeenyaaf amma namni tokko asumarraa yoo fudhanne awwalamma ustaaziidha ustaaz awwal shamarran tokko wajjin taa'ee fakkeenyaaf qaraasisuudhaaf taa'e mana tokko keessa jedhamee namni biraanii kanaaf shakka yoo jedhe hammam akka ulfaatu ilaali kun immoo gooftaa Yesuus miishiniimti biyya lafaa dhufeefiyyuu fuudhaaf heerumaaf miti cubbuu biyya lafaa kana balleessuudhaaf biyya lafaa kana fayyisuudhaaf dhufe malee kanaaf miti. Egaa amma jaalalli jarri kun jiru obboleessa isaanii du'e Alaazaariin du'aa kaaseera Yesuus Yohaannis 11 keessatti yoo dhattee ilaallattee jechuudha. Kanaaf walitti dhufeenyi isaanii irraa barachuudhaaf wanni gochuudhaaf darbees manni isaan taa'aa jiran kun mana kophaatti Maartaa waamee wajjin taa'etu hin ta'in kun baay'ee waan ulfaataadha baay'isee akkas jedhamuun iyyuu I don't know akkamitti akka akkas jedhamu hin beekan. Maartaaf mana Maartaati manni dhaqe mana sana isheetu akka mana isaa seenu affeerraa taasistee fi mana Maartaa seenutu manni karaa darbu jechuudha. Mana Maartaa gaafa seenu Maartaa obboleettiin ishee kun immoo Maariyaam jedhamti. Alaazaar immoo obboleessa isaa isa du'aa ka'eedha. Kanaaf amma Maartaanis mana jirti Maariyaamis jirti. Maariyaam garuu miila isaa jala teessee baratti. Kan isheen barattu Yesuus Kiristoos barsiisaadha. Maal jettiin lakkoofsa 27 irratti ati masii ilma Waaqayyooti jettiin isheen. Lakkoofsa 27 irratti ati masii ilma Waaqayyooti jettee nuti waa Yohaannis 11 miti wanna haasa'u jirru. Nanaa galeera al tokko dhiifama gaa nan xumuradha. Kanaaf wanti nuyi jechaa jiru asirratti gara kanatti akeekuu dhumtiyyuu baay'ee wanta ulfaataadha wanta fokkisaadha akkasuun jedhamuun jedhan. Fakkeenyaaf ustaaza tokko nu jechuu hin dandeenye Yesuus Kiristoosin jechuun it's a great shame hin jedhamu akkas. Kanaafuu Yesuus Kiristoos mee waan si gaafadha Asumaan miti jechuudha. Asumaan waan si gaafadha. Suusee irraa barachaa turan malee manni inni jirus mana kophaatu hin ta'in dhaggeeffadhu kaasuu. Yeroo takka Suusee gadeebinaa deebisu jiraate yeroo takka mee waa gaafadhaan Suusee naaf obsi yeroo takka. Hirriba kan isin jedhe intala tana intala Maryam jedhamtu san Yesuusii wajjin kophaa ugguu teessu Maartaan bira jirti yeroo isin wajjin teessu yeroo Yesuusii wajjin teessu. Mana keessaa hojii hojjechaa jirti manuma tokko keessaa. Mana tokko keessa hin jedhu Yesuus gara Yesuus dhuftee jedha. Ogguru mana tokko hin jedhu. Mana tokko hin jedhu bakka hojiidhaatti dhuftee jedha gara Yesuus dhuftee bakka iddoo hojiitii gara Yesuus dhuftee jedha. Akkasin jedhu ustaaz yoo sirriitti hunda isaa dubbiste walii gala isaa. Eessa bee bakki sun bakki an dubbise sun bakka eessa beektaati bakki isaa? Luqaas miti Luqaas boqonnaa 10 keessa. Ayyi baasiitti dubbisme. Luqaas boqonnaa 10 macaafi amma antini isaan harkan jiru tarii yoo qabaatan dubbisaa 10:38 kaastani. Waan an dubbise hin ta'u naan jettaati atu fi kan keeti immoo bakka macaafni harkan jiru jetta akka. An dubbisee kee amma ustaaz ifama. Wanta kana halaalarraan beekatu hin ta'in keessa seenee baradheetan macaafa baradheetan wanta inni jedhu. Okay erga barattee jiraatte naaf himi ati dubbisime jecha macaafa san dubbisiiti naaf ibsime. Yesuus mandara sanarra utuu darbaa jiru dubartiin Maariyaam jedhamtu kun balbala jechuun akka nama sana akka Yesuus Kiristoosin affeertee haasa'a Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti jechuudha. Isheen 39 irratti obboleettii ishee Maariyaam jedhamtu qabdi turte jedha. Wanta inni jedhu isa jala teessee kan dhaggeeffattu. Obboleettii sun wanta inni jedhu isa jala teessee kan dhaggeeffattu turte.
Maartaan immoo hojiidhaaf waan adda addaaf distraakti taatee jirti pirepaarishinii waan biraadha waan jirtuuf in waamte Maariyaamiin gaafa waamtu Yesuus immoo gaafa deebii ammaa sana deebiseef isheen isa caalu filatteetti jedhee deebiseef. In waamne yaa gooba jamma macaan tokko gongorte akka malee. In waamne duruma Maariyaamiin kottu hin jenneen isin. Itti jetteen akka isin dhuftee macaafa hojiin akka dhageeffadhu amma dogongortee na dhageeffadhu kaa. Sirrii dhaggeeffadhu duuba sirriidha. Tole haase sin dhaggeeffadha. Waan asitti mu dhaggeeffataatti hin deemi malee. Akkin jedhe Maariyaamiin wagguu Maartaan dhufteetti Maartaan Maariyaam akka obboleettiin kokaatee akka hojiin akka harkaartu itti himi jettee. Sirriidha 40 isumadha. Waami waamteen jedhin ati Maariyaamiin akka obboleettiin koo Maariyaam akka kaatee hojiin akka harkaartu itti himi jetteen. Jennaani Maariyaam yaa Maartaa ati siif hin galle jeen. Isin isa Maariyaam isa irra caalu filattee jirti inni siif kenname kun isirraa fudhatamu jedhe. Akkana jechuun maal jechuudha? Isa caalu filattee jirti jechuun maal filatteesi? Baay'ee bareeda. Isa kana irratti deebiidhaa fi amma inni nama 40 irratti waamte kanan jedhu sun fedhii masheen akka isheen ishee bira dhuftee hojii gargaartuuf jette sana agarsiisuu kooti malee directly asirraa wanti jechaa kanan jiru miti. Wantichis waliin faalleessu. Ustaaz akkas jechuun dirriba tootaalii salphaadhumatti Gooftaan Yesuus Kiristoos mana Maartaa Maariyaa deemee Maartaan hojii eegaltee Maariyaan garuu miila Gooftaa Yesuus Kiristoos jala taa'uu filattee jedha. Hiikumti kallattii isaa kun maal agarsiisa? Gooftaa Maariyaan maal filattee isa miila isaa jala taa'uu filatte jechuun barsiisa isaa dhaggeeffachuu yookaan immoo wantoota Gooftaa Yesuus Kiristoos barsiisaa ture dhaggeeffachuu filatteedha malee. Rileeshinii kabiraa keessa seenanii rileeshinii kabiraa nafaana taate yookaan immoo nafaana jiraachuu filatte waan jedhu miti konseptii isaa akkasidha jechuudha. Sirriidha galatoomna. Barsiisan jedhu waan dubbachaa ture dhaggeeffachaa turte jedha malee barsiisan jedhu. Barsiifni sun osoo barsiisa Yesuus barsiisa taate sila Maartaa Maariyaam ni himti ture. Barsiifni sun maal jedhame jecha maal jedhu yeroo takka. Mee jecha maal jedhu barsiise Yesuus? Jecha maal jedhu barsiise mee jecha gad dhaabbataa wayii? Tolega isa kana hubachuudhaafi isa kana hubachuuf maaliif jala teesse kan jedhu hubachuudhaafi Yohaannis 11:27 irratti maal jetteeni du'a kana kaasuu akka nan danda'a jiraachisuu nan danda'a du'a kana kaasuu. Gaafa sanii miti yaa dirriba maal taasisa guni gaafa Yesuus barattoota ergeedha malee suni gaafa Yohaannis boqonnaa 11 kan jedhu sun gaafa Alaazaariiti sun. Kun ammoo gaafa Yesuusin affeerte kun ammoo Luqaas boqonnaa 10 irratti gaafa Yesuus barattoota isaa ergaatiin ture barattoota isaa ergee ka'ee erga sanii osoo wanna jechuu jiru Yesuusin simatteedha gaafa kan gaafni kun gaafa biraati. Maariyaamiin gaafa sammee ati barsiisaa turteedha maal jedhee barsiise mee Yesuus? Mee barsiise Yesuus gaafa barsiise natti himee? Haa ta'u mee ustaaz ko al tokko na dhaggeeffattaa walumattan samaraayisii godhaati hundasaa. Daqiiqaa lamaan tokko. Oyyee dubbadha. Daqiiqaa lamaan tokko gidduutti. An kana achi dhaqee achitu achi jechuudhaaf utuu hin ta'in salphaadhumatti Maariyaam kun Yesuus Kiristoosin baay'ee akka isheen jaallattu. Waa'een jaalala isheetii kun eessa keessatti iddoo garaagaraatti kan jiru yeroo ta'u fakkeenyaaf Yohaannis 11:27 nan jedhu kun gaafa dhaqxu miila isaatti kufte miila Yesuus Kiristoos kanatti kufte Maariyaam kun jechuudha. Isa booda utuu tas jiraattee amma 32 gadi buunee gaafa dubbifame utuu tas jiraattee obboleessi koo na jalaa hin du'u ture jetteen. Isa booda Yesuus miila isaatti kuftee akka jetteen. Amma hariiroon Maariyaam Yesuus Kiristoosin kan isheen beektu 27 irratti ati masii jiraataa ilma Waaqayyooti jetteen. You are the Messi, the Son of God. Achirratti akka jetteen hariiroon umti Maariyaam akkas Yesuusin jaallattuuf sababa inni masii ta'eef ilma Waaqayyoo sababii ta'eef ilma Waaqayyootti immoo hin heerumu hin fuudhu tun ta'in irraa baratu indirectly jechuudha. Kanaaf interpretation jiru positively amma dhuguma asis achis jallisuu dhiifne yoo naasofna ta'ee irraa barachuuf kan nu agarsiisu ilma Waaqayyoo jedhanii hariiroo jaalalaa keessa namni hin galu tasuma. Kanaafuu hariiroon sun maal agarsiisa jennee yoo dhufne isichuma Yohaannis 11 keessa jiru kan agarsiisa nicha achitti isheen jala teessee maal gochaa turte kan jedhuuf deebii isaa asii argachuu dandeenya. In fact jechuudha. Kuni bara boqonnaa 11 irraa Maartaatu itti dubbate malee Maariyaam itti hin dubbanne maal taate dirribaati. Jecha Maariyaam Maartaatu itti dubbate malee Yohaannis boqonnaa 11 irratti Maariyaamiidhaa miti. Maartaan illee obboleetti Alaazaar Maariyaam illee obboleetti Alaazaar. Ani kasin jedhe kasi gaafadhe barsiisa barsiise waliin. Bisamma jettee dhaqi baasa bahaa seen barraa dhaqi baas. Macaafis bira jira yoo ta'e iskiriinii irraan nu agarsiisa rakkoon qabu dubbifna. Maal isaati jette kamin? 32 dhaqi baasme Yohaannis 11:32. 11:25 irraa yoo si'a dubbisu. Maartaa waan jetteen siif ibsa. Haa ta'u galuma bu'iitti rakkoon qabu. Okay.
Maartaan 21 irraa Maariyaam immoo 27 irra. 32 irra. Asitti mul'ataa miti isaa? Maartaanis Yesuusin akkana jettee jedha sirriitti ilaali. Maartaanis Yesuusin akkana jettee jedha. Yaa gooftaa otoo ati jiraate silaa obboleessi koo hin du'u ture jetteen jedha. Sirriidha. Erga sanii ammoo lakkoofsaati barbaadde sun eega sanii walitti deddeebisan. Haasa walitti deddeebisanii. Isheenis ka jedhu isa kana. 32 irratti ammoo Mariyamis yommuu iddoo Yesuus ture sana geesse isa argitetti miila isaa irratti kuftee yaa gooftaa otoo ati as jiraatte silaa obboleessi koo hin du'u ture jettee jedha. Perfect. Kanadha wanta hin jedhes. Ilma Waaqayyoo kan jedhee barsiifte ka jedhe isiidhaa miti. Ilma Waaqayyoo uumama kan jette Maartaadha. Maartaan achi dura. Eeyiwa. Haa 27. Argo jirtaa miti isaa. Isa kana osoo ati jiraatteeti silaa obboleessi koo hin du'u ture kan jette Mariyamiidha sahii. Garuu ammoo achi dura kan dubbachaa ture waa'ee amantiidha. Du'aa ka'uu fi jireenyi anaa namni natti amanu du'eeyyuu hin jiraata. Kan ana keessa jiraatuu fi kan natti amanu hundinuu bara baraan hin du'u. Kan inni amantaalee ka jedhee itti dubbatee Kiristoos ilma Waaqayyoo ka jedheen eenyudha? Ati Kiristoos ilma Waaqayyoo kan gara addunyaa dhufu ata sana taate naan amana ka jette eenyudha? Maartaa moo Mariyam? Maartaa mee dubbise rakkoon qabu hunda isaayyuu. Rakkoon qabuudhaa miti yaa dirriba. Eenyudha kan akkas jetteeni? Maartaa gararraatti. Eeywa Maartaadha. Kanaafuu san siin jedhee bara. Waan ilma Waaqayyoo uumama kan jedhu san kan dubbatte Maartaadha. Akkasitti dubbadhu siin jechuudha. Kun ammoo Mariyam ammoo osoo ati jiraatte silaa obboleessi koo Alaazaar hin du'u ture kan jetteen sahii Mariyam. Garuu achi dura ammoo waa'ee ilma Waaqayyoo uumama kan dubbatte ammoo Maartaadha kan siin jedhe suma kana. Lamaan isaaniillee kana dubbataniiru. Anyway maal jechuudha asirratti? Akkaataan gaaffii isaanii dhaggeeffadhu kaa awwal maali? Wal dhaggeeffachuun wayyaa. Nama gurguddaadha miti. Asirratti wal goomsuu hin dandeenyu waan jiru walitti haasofna waan ta'eef. Asirratti kan isaan jedhan miila isaatti kufte kan jedhu maal ta'uu isaa amante miila isaatti kufte lakkoofsa 32 irratti. Nama miila isaatti hin kufamu. Waaqa ta'uu isaa fayyisaa ta'uu isaa masii ta'uu isaa. Uumama hundattuu ni kufama maal taate isaa? Abiraamiyyuu hin kufee miti isaa? Yoosef wannaanu Luut iyyuu maal seera uumaa boqonnaa 19 irratti gooftu tokko jedhee malaayikaadhaaf kufee jedha. Yesuus gaanamma inni kun Yesuus Kiristoosidha. Inni sun malaayikaadha. Inni kun Yesuus Kiristoosiif kufte. Kan isheen kufte. Maal uumamaaf ni kufamaa siin jedhe bar Abrahaamiyyuu maal Salamoon gaafa haati isaadha dhufteetiin jette hin kufneef isa. Kun ammoo kanaa miti isa kana. Isa kanaa miti kan si gaafachuu barbaade yaa dirriba. Gaafa Luuqaas boqonnaa 10 irra kan jiru san si gaafadheen. Olii gad hin kaanneef. Luuqaas boqonnaa 10 irratti gaafa Yesuus Kiristoos Mariyamii wajjin haasawaa ture barsiisa akkamiidha haasawee isa sannaaf gabaasime. Amma eeshi baay'ee bareedaadha awwal. Asirratti waan hin caafamne waan asii gabaasuu hin qabu. Seenaan waan atamma jette kanas haasa'uu hin qabu. Ta'innaadhaan immoo macaafa qulqulluus quraana siikuun yakkasii cubbuudhas. Lamaan isaatiin araam na'u. Musliimiin araam na'u. Kanaaf nu birattis yakkadhaa cubbuudha. Isin birattis itti dabaluu woordii tokko itti dabaluu irraa hir'isuu hin dandeenyu. Waan hin barreeffamne haasa'uun shakkii haasa'uun seera macaafa qulqulluu seera quraanaas miti. Kanaaf hin kuftee jalaa barachaa turte wanti isheen baratte hariiroo ishee kan agarsiisu. Maal baratte waan baratte sanatti himte erga baratteeti waan akkana baratte naan jedhi kaa. Kun waan fayyisuu isaati dinqisiifattuu isaati isheen hin dinqisiifattiin fayyisaa ta'uu isaa masii. Kuni gaafa sanii miti kun gaafa Alaazaariin kaasuudha gaafa Alaazaariiti kuni kan sanaa miti kan si gaafadhe. Luuqaas boqonnaa 10 irra kan jirudha. Koherensiin isaa tokkodha macaafa qulqulluu keessatti wanti jiru asii fi asii tokkodha wanni jedhamu hin jiru yaa dirriba yoo na deebisuu barbaadde sana deebisu yookaan hin jiru jedhi malee Luuqaas boqonnaa 10 irratti Yesuus gaafa Mariyamii wajjin kophaa taa'ee barsiisaa ture maal jedhee barsiisa akkamii barsiise erga barsiise jette. Waan barreeffame hin jiru garuu hariiroon isaanii hariiroo fuudhaaf heeruma jaalalaatu hin ta'in hariiroo masiidha mootiidha jedhanii du'aa isaanii obboleessa isaanii kaasee hariiroo akkasiiti kan isaan qaban. Gaafa sanii miti kun gaafni sun gaafa kanaa miti gaafni Yesuus kaasee gaafa kanaadha miti. Ankasi gaafadhe Luuqaas boqonnaa 10 irra kan jiru saniidha. Luuqaas boqonnaa 10 irra kan jiru intalattii isa wajjin kophaa yeroo taa'u Yesuus Kiristoos maal barsiise waan barsiise qofa natti himeti. Amma asirratti Ustaaz. Wanti kana barsiise kana barsiifame waa'ee akka siyaasee jana haasee wanti jedhamu hin jiru hin jedhema amma waan hin jirre walitti haasa'u. Kan jirreedha achumatti dhaabi kaamarre anillee kan jedhe suma kana bar. Takka ani kasin jedhe suma kanaadha. Wanni tokko waan ibsame hin jiru eega ta'eeti intala ambaa wajjin Yesuus Kiristoos mee amma isa kana ibsime intala namaa wajjin Yesuus maal godhu wajjin ta'a kophaa. Isa kamiin? Mee intala wajjin intala takka wajjin ati fakkeenyaaf amma intala namaa mana namaa dhayitee intala wahiidhaa wajjin hin teessa kophaa kan keeti. Hin teessu sirriidha. Okay Yesuus maaliif taa'ime?
Yesus waan shakkamuuti anuu shakkuuti jira amma kunoo maaliif ta'e Yesus baay'ee bareedaadha. Amma maaliif taa'e kan jedhu Yesus mishinii isaa yoo beekte hin shakkitu turte laa. Ammati ustaazii taate mana namaa tokko dhatte mana intalli kophaa mana jirtu teessee of hin shakkita waan akkasiitti namni si shakka amma fakkeenyaaf ustaaziidha miteeti. Meekanuma kennaa deebis. Naqee maaf na shakkine isaa ustaaza dhiisii qeesii dhiisiifti minaamineshii yoo ta'e osoo waan abbaa fedhe ta'eeti maaf hin shakkine isaa adurree fi foon wal bira keettee kaateen shakku jettaasa kophatti wanni jeetara. Nu biratti gaa amma fakkeenyaaf anaan yoo na fudhatte ustaaz fakkeenyaaf ofimoo of jajuun illee barsiisa amantaa keenyaa miti. Kan jajamu waaqayyoodha Yesus Kiristoos garuu kanan sin jechuu barbaadu an mataan koo hin shakku waan akkasitti maali mishinii kun an beeka wanta jenaan karaa biraa isa kanaaf garuu dhugaadha waliin argu Yesus Kiristoos ikkoo namni anu fi shakku jettee namni si bira kaa'ee deemu hin jiru abshir isa miti bara fakkeenyumaaf jechuudha. Ni maraanne moo? Fakkeenyumaaf lakki anis nan qaba rakkoon qaba noo rakkina hin qabu. Fakkeenyumaaf Yesus Kiristoos mishinii masaa miti bakka fuudhaa feerumuu miti fi mishiniin isaa walumaa galatti. Mishiniin isaa beennaan waa'ee naasa'u sun achitti ni hiikamu jechuudha. Namni tokko mishinii masaa jiraata miti lafa kanarraa. Nuti nama waan taaneef fuudhaa maal waan adda addaa qabna. Yesus Kiristoos garuu nama utuu hin ta'in nama guutuu waaqa guutuudha. Fully God, fully man akkasidhaan Yesus Kiristoos. Kanaaf fuudhaa feerumni personalitiin tisaayyuu fuudhaa feerumaaf isaaf hin eeyyamu Yesus Kiristoos maaliif waaqa guutuu nama guutuudhanni. Tole ishee tana achumatti gabaabsineeti waan si gaafadhame ayyuu dirribaa tana achumatti gabaabsine jechuudha. Yesus Kiristoos hin fuudhu erga ta'eeti. Hin fuudhu erga ta'eeti Yesus Kiristoos hin fuudhatti naa jiru erga ta'eeti. Qaamni saalaa dhiiraa maaliif rabbiin isarratti uume? Maal fayyada qaamni saalaa dhiiraa isaa? Baay'ee bareedaadha. Yesus Kiristoos cubbuu balleessuuf waan dhufeef nama kana ta'uun irra ture. Cubbuu irraa kan hafe waan hundumaa ta'e waan namni ta'u. Fakkeenyaaf beela'eera, dadhabeera, qorameera, dafqeera, dhiigeera, du'eera. Kun amma nuti nama guutuu waaqa guutuudhaa jenna Yesus Kiristoosiin. Kun maal agarsiisa? Yesus Kiristoos nama guutuu ta'uusaa agarsiisa kun. Utuu tokko hanqatee nama guutuudhaan jennu jechuudha. Nama guutuu ta'uusaa agarsiisa. Kanaaf uumame malee paashinii wanti isaa suni maanni kaayyoo sanaatiif miti jechuudha. Maaliif hajoomame qaamni saalaa dhiiraadhaa kun namni rabbii waan nurratti uumeef nu dubartii wajjin akka wal fuunuuf akka itti wal horruuf dabalataan amma samu namni fincaan fa'aa akka isarraa bahuuf wantoota garaagaraatiif fayyada. Yesuus maal fayyadamee akkati yaaddutti? Kanuma namni fayyada wal hormaata wantoota ammaa yookaan sexual intercourse irraa kan hafe yookaan cubbuuf wantoota sexual intercourse irraa kan hafe nama guutuu ta'ee argamuun isaa akka mul'atuuf nama guutuu yuun ta'u ka gaafa sani nama guutuu yuun ta'u ka yoo qaamni saalaa isaadhaan hojjenne taate nama guutuu yuun ta'u dhiira guutuu ta'uu hin danda'u. Hin hojjenne kan jedhu dhiirri qaamni isaadhaan hojjenne bare dhiirri qaamni isaadhaan hojjenne dhiira hin jedhamu. Hin hojjenne nama guutuu yuun ta'u waaqa guutuu dhiisi waan nama guutuu ta'uu hin danda'u gaafa sani. Eessa jira hin hojjetu kan jedhu fakkeenyaaf jecha akkasii haasa'uun wajjin waan akkasii haasa'uun illee jecha fokkisaadha. Anyway eessa jira safuudhas waan akkasii hin jiru barreeffame. Waan waliin fakkaatu. Maaliif safuu taaree yaada dirribaa koo maal macaafarratti hin kittaanatee qaama saala dhiiraa qaba jedhamee barreeffamee jira. Hin kittaanamee jedhamee barreeffamee jira. Osoo qaama saalaa hin qabu jedhame fakkeenyaaf amma ani rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin kiyya qaama saalaa qaba jedhetti hin amanu ani kana sii galte maaliif jennaan qaama saalaa qabaate jechuun waan hamaadha. Amma ati akka jettetti maaliif uumame qaamni saalaa isarratti jennaan wantoota biraa fayyaduu danda'a laakiin ammoo isa kana garanatti waan fayyadu jennaan garanatti yoo hin fayyannedha bar namtichi sun dadhabaa ta'a jechuudha. Nama guutuu ta'uu hin danda'u nama hir'uudha ta'a. Haa ta'u utuu jennu jechuudha amma falmii taanaan awwal falmii taanaan halkan guutuu waliin falmuu dandeenya garuu dhugaama ta'e xiqqooma ishee qabanne yoo dabarree nama guutuu kan inni ta'eef personaalitii keenya kana guutummaa isaa qabaate garuu miira keenya miira foonii hin qabu miirri isaa fakkeenyaaf miira foonii nuti amma biyya lafaa kana irratti dhufnee miira kana wajjiniin dhalanne miira kanaan jirra miira miti Yesus Kiristoos waaqa waan ta'eef kan inni dhufe abbaa isaatiif abboomamuudhaaf abbaa kanaaf abboomamee wanta sana mishinii sana deeliver godhee ani isicha seerota sana fiixaan baasuuf dhufee jedha Maatewos keessatti illee wantoota sana kallattii sanaan dhufe mishiniin isaa isa kanadha jenneeti daayirekshiniin isaa miirarra miti laa walii galleerra miira sana miti garuu akka namaa tokkotti fiilingii qaba garuu miira kallattii namaatiin kallattii sanatti nama oofu sana hin qabu namadha garuu nama guutuudha kan hin jenneefi jechuudha.
Aye, mee kana asumatti dhiifnee tuwan bira haa kunnuuti waa waaqummaa yesuusitti haa dabarru. Yoo gaafii qabatte gaafii gaafadhuuti. Kana asumatti dhaabnee bira tabarra. Gaafii yoo qabatte gaafii gaafadhu. Yoo gaafii hin qabaanne ammoo. Gaaffii irratti. Maali haasaat? Anatu sin gaafatee innan deebinaa deebisu haasaat tanaaf. Suusee al tokko. Dhaggeeffadhu meeti. Utuu takka dhaggeeffatte natti tolatti. Gaafii gaafachuu fi deebisuu dura. Haya, ishmee dubbadhu. Utuu dhaggeeffatte natti tola baay'ee. Dhaggeeffachuu dursa waan ta'eef. Tole awwal asirratti gaaffiin qaba. Gaafii gaafadhu. Tole gaaffiin koo quraanni sagalee rabbiiti jettanii amantu? Sagalee osoo hin taane dubbii rabbiiti. Rabbiitu dubbate. Dubbii ma rabbiiti jettanii amantu? Haa ta'u baay'ee bareedaadha. Muusaan nabiyyiidha macaafa quraana keessatti miti? Abrahaam fa'aa, Solomoon fa'aa, Yuusuf fa'aa warroonni sun akkasidha. Raajota jechuudha yookaan nabiyyiidha. Baay'ee bareeda. Erga isaan nabiyyiidha jettanii amantanii waan jarri sun barreessanii amantu moo amantan? Ni amanna. Akka waan isaan barreessan sun taane waan rabbi isaanitti buuse jechuudha. Waan isaan barreessanii miti kan nuti amanna. Isuma jechuu kooti. Waan rabbi isaanitti buuse akka kitaaba rabbi isaanitti buusee jiru ni amanna. Baay'ee bareeda natti toleera. Egaa macaafota kakuu moofaa keessa yeroo inni wantoonni baay'een seera uumamaa, seera Musee, seera Bahuu, seera lakkoofsaa Museetu barreessa. Yookaan rabbi Musee irratti buusee jenna gaa ishee kontekstii keessanii. Macaafni seera keessa seera wannaa macaafa kakuu moofaa keessatti macaafni Museen barreesse keessa hin jiru. Seerota shanan Musee barreesse. Laa inni hin barreessine. Museetu barreesse. Ragaa maaliif hin barreessine jettaa sababii sanatti bira dabarraa. Waan gaariidha. Tokkoffaadhaan Musee barreesse jechuudhaafi du'a Museedhaa osoo Museen barreessee jiraate du'a Museedhaan dubbatu macaafni. Macaafonni Museen barreessee jedhamu du'a Museen dubbatu si galtee du'a Museedhaa kan dubbatu nama isaa asiiti malee Museen du'a ofiidha Museen du'eetii akkana ta'e isaa bu'anii namni Musee fakkaatu isa boodaan hin kaane hin jedhu. Seera keessa deebii boqonnaa 34 yoo ilaalteetiin jette Museen du'ee akkana ta'e akkas ta'e akkana ta'e jedheetiin dubbata. Nama Musee as dhufeetu iyyuu barreesse malee Museedhaa miti tokko isa kana. Lammaffaadhaa immoo macaafa seera shanan keessatti iyyuu Museen ani Waaqayyoon akkana jedhee Waaqayyo akkana naan jedhe bakkuma takkatti jedheen jiru. Bakki takka qofti gahaadha sii galte. Bakki takka qofti gahaadha silaa. Bakka takkatti iyyuu Museen Waaqayyo akkana naan jedhe an akkana isaan jedhe ka jedhu hin jiru. Bakka hundattuu iyyuu Museen akkana jedhe Waaqayyo akkana jedhee qofa jira. Akka seenaatti dubbatame malee bakka takkatti iyyuu hin jiru jechuudha. Sadaffaadhaa immoo sadaffaa kana qofa siin jedhetti siidhaama. Seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irratti lafa daan jedhamtu seerri uumamaadhaa maqaa dhawa. Lafa daan jedhamtee yaamtu. Daan jechuun ammoo ilmaan Yaaqoob keessaa tokko isa. Lafti daan jedhamtu hin turre zamana Musee keessa. Lafti daan jedhamtu erga Iyyaasuun du'een booda bara abboota firdiiti kan lafti kennamtee daan jedhamtee moggaafamte. Lafa daan jedhamtu san maqaa kan dhahu Museedha miti. Lafti daan jedhamtu hin jirtu zamana Museedha. Lafti daan jedhamtu kan argamte ilmaan Yaaqoobiin kan yaamamuu jalqabde bara abboota firdiiti. Kanaafuu macaafa Musee barreessedhamu kana keessa Museen osoo barreesse sun taane nama isaa as dhufetuyyuu seenaa isaadha barreesse. Museen akkana jedhe Waaqayyo akkana jedhe seenaa haga danda'een barreesse jechuudha. Tole baay'ee bareedaadha. Wantoonni kun amma daan maal kan jenne sanaa wal qabsiisee fakkeenyaaf amma amma macaafuma keenya keessatti Itoophiyaa wanti jedhamu dhiyoo dhufe miti maqaan akkasii. Absiiniyaa jedhamti isa dura immoo Nuubiyaa kallattii waliigalaa Nuubiyaa jedhamee waamamaa ture. Garuu gaafa dhufaa deemu maal ta'a deema macaafi kuni kontekstii amma ittiin hubachuu dandeessutti sii deebi'a. Fakkeenyaaf Nuubiyaa namni ammaa jenereeshiniin kun Nuubiyaa waan jedhamu hin beeku. Fakkeenyaaf Absiiniyaa waan jedhamu beeku yoo ta'e yookaan jijjiirameera yoo ta'e wantoota akkasii kun yoo jijjiirte itti dabaluu irraa reesuu hin qabu kun bakkichuma bakka bu'a waan ta'eef fakkeenyaaf jechuudha. Nammaa kun kanumatti korrespondi godha. Anyway kan biraattan sii dhufa. Kan biraa irratti egaa macaafa qulqulluu wantoonni barreeffamaniif quraanni wantooti barreeffaman wantoota overlaappii godhan fakkeenyaaf suura 2:30 hanga 34 irratti suura 3 yookaan suura Al-Imraan irratti 3:59 wal qabsiisee waa'ee Addaam uumamuu irratti walii galee nama namiti lamaansaa jira. Macaafa keessatti seera uumamaa tokko 26 keessa dhattee arguu dandeessa. Kottaa akka bifa fakkeenya keenyaatti nama nuumnaadha. Darbee seera uumamaa 2 torbarra jira.
darbee waa'een seenaa Nohi yookaan nuyi jettanii si waamtanii fi waa'een gabatee maanni ishee markaba sana qopheesse Quraana keessa jira, suuraa Huud keessa jira, asitti dhufee Baayibilii keessa jira. Abrahaam kan jedhamu achi jira, as jira. Ijoolleen Abrahaam naareeshiniin jiru xiqqoo garaagara haa ta'u malee achi jira, as jira, Baayibilii keessa jira. Musee Muusaa jettanii waa'ee seenaa Faariyoonii wajjin wal qabatee achi jira, as jira. Yesuus Isaa jettanii waamtu Maariyaam jettanii achitti suuraa Al-Imraan keessa yookaan suuraa Maariyaam keessa wantoonni sun jiru. Waa'ee Looxii Luut jettanii kan waamtan waa'ee badiisa Sodoomiif Gamooraan macaafa keessatti barreeffameera, as jira. Waa'ee Yoosefiin Yuusuf jettanii kan waamtan jira. Kan biraan eenyudha? Asuma dhiyootti Daawit kan yookaan Daawit kan jennu Daawudiin jettanii Gooliyaadiin Jaalut jettanii kan waamtan jira. Hundi kun seenaa macaafa keessaaf as keessatti overlaappii godhudha. As kana wal qabsiisee fakkeenyaaf amma riisarchii nan hojjedha. Riisarchii garaagaraa yeroo hojjetan yookaan yeroo waa tokko barreeffamu wanta darbe tokko saayit godhama. Saayiteeshinii wanta jedhamu jira. Wanta namni tokko jedhe daayireektilii koppii iddoo ta'e ta'ennaan this is not original. Gaafuma asomnonni kun original miti. Iddoo ta'e irraa wanti ta'e waraabameera jechuudha. Yeroo kana waraabamu at least maal ta'uu qaba? Fakkeenyaaf Yesuus namni jedhamu Naazireet keessa deemaa ture jedhee haasa'uudhaaf namni tokko Saawud Arabiyaan yookaan Makkaan kiiloomeetira 1000 wayii fagaata biyya Yerusaalem irraa jechuudha. Biyya Yesuus Kiristoos dhalate sanaa biyya sanarraa jechuudha kallattiidhaan mandara Naazireet sanarraa hamma kana fagaata. Isa kanaaf waa'ee kana amma kana meenshin gochuuf naareeshinii isa haasa'uudhaaf isayyuu waggaa 700 booda yoo xiqqaate jechuudha. At least waggaa 600. 622 jaarraa torbaffaadha. Achi immoo jaarraa tokkoffaadha waa'een seenaa Yesuus Kiristoos. Isa kana isa achitti barreeffame warri bira jiran kunoo isa argine isa qaqqabanne isinii barreessina jedhanii isaan barreessan waa meeqa utuu jiru. Amma isaan predikshinii kana malee barreessan yeroo san musliima dhufee akkasitti nuun falmaa yookaas nabiyyi Muhammad dhufee akkas nuun jedhanii miti. Independently wanti sun yeroo sana barreeffamee dhufeera. Seenaan kun gaafa naareeshiniin kun irra deebii ta'u rabbii jijjiirree Quraannis macaafis hinaasa. Rabbitu jijjiire moo dhufee seenaa sana walirra gaafa bu'u dhufee maal indikeetarii maaliiti wanti kun? Gaariidha. Naa galee jira mee akka gaafii uummataaf galuuf ibsuudhaaf neersitee nani harkaa badee. Akkini jedhaatiin jiru yaa jamaa seenaan nabiyyoota kanaadhaa macaafa keenya keessa jira. Wanti sun dhufeetti ammoo Quraana keessa barreeffameetiin jira. Sinigaltee akkaataan isaaniidha maaliif erga macaafa duraa keessa jiraate akka tokko xiqqoollee haa taatuuti Quraanni kitaaba duraarraa fudhatee jira. Erga fudhate ammoo maaliif yaadatu jijjiiramoo maaliif kitaabni haroo hin bu'uun barbaachisa waan jedhu natti fakkaata. Akkasii akka nu badheetti. Wanti sun waggaa fakkeenyaaf waggaa 1000 wayii dursa amma seenaa wanti macaafa qulqulluu barreeffamuu fi kompaayildi ta'uusaa kompaayildi ta'uunsaayyuu waggaa 600 dursa Quraana jechuudha. Isa booda kana dursa isa kana kallattii kanaan amma kana darbee dhufe overlapping kun maaliif uumame rabbitu sagalee isaa ediitii godhe moo maal jechuudha allaatu akka godhe moo allaan tokko jennee amanna ergate waaqayyoodhuma jennee amanna ergate jechuudha isa kana meenaa deebisaa. Ayyesiif deebisa sirriitti na dhageeffadhu. Isa kana wal qabateeti rabbiin subhaanahu wa ta'ala gabaabseetiin dubbata. Waan kana wal qabateeti نبي محمد عليه الصلاة والسلام وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخط سورة ديك دم سكنا فارت يجود أتي كتابة تقول بريستين بيكتو سندورا وان تقول دبستين بيكتو الآن نبي محمد عليه الصلاة والسلام سينا ساني كيستي كتابة تقول دبستين بيكم بريسنين لين بيكم كوبيتك دبسون بيكم كوبيتك بريسون بيكم سينا ما كيستي ينام تقول وان كان فعل سودان نونجم نبي محمد عليه الصلاة والسلام نما وابريسو في ودبسو بيكم كتاباً درار رافودته وما كان جرى مسوني صوبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام نما أكما إنما بعدين تدرت توكوت تدرت ريتو ما كسمة قدتني ما قالت كوك يسات قدتني أكسمة تديمني جتشو دبينغا فتروف تمو دبينغا فتروف تو قرآن كان أنجتشو را رب سبحانه وتعالى سببا قرآن هارون يكون بؤفي تميتين جرا سورة شنفارة رب سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن كان بوسيتين جرا رقوم سوان سدرا هالتين ومهيمنا عليه مرتي سرت اللي مرتي كنا هالتين جرا مالف جنان كتابنا سندرا دا هر كنا ما دا كيساني هذا غرغرا تو كيسيني وانتوني غرغرا نبيوتا تركفامي وان جروف جيچه يجو كين يفهم سينا آدم بيرو دايته رب سبحانه وتعالى قرآن كيسه تبسي جرا غرو مجافا كيسو دايته آدم ان هاتو مالي چوبو حجچون اكو مجرو تاتو مالي غرو غرغر
Akkamitti garagara hojjette macaafa keessatti dabsamee hubachiifameetiin jira. Dabsamee karaarra makfamee jechuudha. Aadamiin akka waan hamaa wayii ta'e akka waan bineensa wayii ta'e abaarsi akka waan karaa isaatiin dhufee wayiidha. Fakkeeffamee erga sana ammoo ayidooloojiin kiristaana jedhamu sun achirraa ijaarameetiin as ga'e. Rabbiin ammoo subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti akkas jedhu. Sadarkaa tokkoffaa irratti jannanni Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Aadamiin keessa kaa'e lafarraa jedha macaafa. Garuu muslimtoonni akkasiidhaan miigatte amanan. Lammaffaadha ammoo Aadam alayhi salaam gaafa jalliseetiin jedhu kan isa jallise karaa bofaatiin akka ta'e hima. Nuti ammoo lakki bofaa osoo hin taane sheexanatu isa jallisee jenna waswasaadhaan jallifamee jennaan. Sadaffaadha ammoo Aadamiin Rabbiin jannata keessa deemee yaamaa ture jenna kanatti nama nunu. Rabbiin jannata keessa deemee miila waaqayyoodhaa osoo jannata keessa deemu miila waaqayyoodhaa dhagahanii jedha. Eenyutu jedha macaafatu jedha. Miilli waaqayyoon dhagamti Rabbiin jannata keessa deemaa kan jedhu itti namanu. Rabbiin lafarra bu'ee jannata keessa olii gad deemaa kan jedhu nuti itti namanu. Nuti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala keenya waan hunda waan tokkotti illee fakkaatu wanni seera dhokatu illee hin jiru. Macaafa keessa waaqayyo eessa jirta jedheetiin Addaamiin barbaadaa ture jedha. Rabbiin wanni jaalasa jala dhokatu hin jiru. Eega sana ammoo macaafa seera uumama boqonnaa 30 boqonnaa 6 irratti waaqayyo nama uumuu isaatiitti ni gaabbee jedha. Ni gaabbee yookaan ammoo ni gaddee jedheetiin dubbata. Nu biratti ammoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa hunda waan beekuuf jecha nama uumuu isaatiitti hin gaabbine hin gaddullee jenneetiin amanna. Akkaataan ibsa isaadha akkaataa nabiyoonni isaanii osoo hin taane harka namaatu keessa فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هرك سانيت بريسني يادم في بريسني رب براد في جلاليتي ور بريسني في ويو إسانيف ويو جلاليتي رب سبحانه وتعالى بدين إساني مركنا يجرى جلان جيجون دبي نبيون برسيسني في يادو في الأول مكان فكين جافا مجافا كيسو رأيتي سليمان يوكان سلمون يوفدت سليمان سامويل توقفا بقولنا كدا سامويل توقفا بقولنا كدا توقرو رأيتي تنجتي واي سلامو وقدبتو إني واقع تلفما أكا واقع سبود الرت جلتي أكا واقع تلفما واقع سدبت لكن رب سبحانه وتعالى سورة لما فرت رب سبحانه وتعالى وما كفر سليمان انكفر رجل نبي الله سليمان نما كل كلواكته نما جواكته نما ربي فبلاكته دبة القرآن كيست داويت يوم بدأت تنجت داويت أكا في الأتمته دبة ربي مجافا كيست توريته سبب من ربي نرت دلنيف أكا مجافا تتي دبرتينا ما بوتي جنان دبرتينا ما أبا ورا جيسيسي أوريا كان جدمو هذا منا سارا وانفودا تيفجر لكن قرآن كيست سني متيجر وني ربي نسقور ما دير سن وسنتاني كم برارا سورة صادرة ربي سبحانه وتعالى مكينات برانو تدبتا جيتشو مكينان نساد أمو وامرتي كيست وامرتي كيست تقوسي دغونغوري سر أرغامي الكسن يا ربي نفر رميجي دي غرا ستي غرا ربي وفيتي ديبي ايجي ايتين دبتا جيتشو مكينان قرآن كيست دبتا بغرا غرا نبيوتا تكيم هارون يو فلاتيان فكينيا في قرآن كيست سورة دقدما فكيستي هارون سبع إسرائيل أكا مرغو يوكان أمو قتيو واكسن نغولي جريت ربي راغول قليس مجافا كيسو رأيتي أكا أمني مرغو واكسو يوكان قتيو سواكسو جيبتشسان أكا واكسو كان قولي مريم أنيو رجل هاروني جدا مجافا كيسو تيجو هارون أمو أكا قلقلو تيهما ربي قرآن كيست نبيوتا تيوان هما تركيفان فكين يولوت يو فرأتي إجولي ساو جيرا كيسي دبت نوهي يو فرأتي أكا سكري دبت سكري دين أكا إلمان سادا إلمان غري سادا أباري دبت كنون دي سادا نبيوتا الرا فال نبيوتا الرتوان دركا أميد برسيس نبيوتا تي في هذا نموتا تولد تلاك أميتين لفكام إذا كان مو قرآن كل ليسه سينا ساني كجالة ديبسه نبيوتا كل ليسه كرا إساني كرا حقادا كرا دعات أمريكانيسه لفكاي جيجو نبي الله عيسى عليه هاتاتو يوانس شوب عليه هاتاتو نبيوتا هندو مساني دا كان سب إسرائيل كيس جيران كرا إسان برسيسان كرا أجيلا ربين لفكاي جرا قرآني وقود فيتين جرو دوغا وان إبراهيم دوبته جرا وان نبيوتا كاوليل دوبته جرا وقود دوباتو سينا إساني كجيلا فكين جفما واي إبراهيم وان كافتبجة وان سنرا ليه وازيدو أبراهام اتكاف درادا كان نوفي نمون سديد وفنسون ملائكة كتان دبت ربي نمون ملائكة سنو نياتا نيان نجدان مجابا كيسا تمو واقعيو تتروفي واقعيو نما سديتاني تلوفانيتي واقعيو فاتي نياتا تفك جنانيتين برادي منيجر قرآن كيسا تمو لك نياتا نيان نجر جرسون نو اتلي عليه السلام كان لك جرساني جريتين دبت لوت اتقاف سكرك اجيشون وانتو دا كان هندا وقو دبتو رب سبحانه وتعالى waan dhugaadha seenaa dhugaa kan warri kitaabadha dabse kiristaanoo yahudoonni dabsan yaadi namaa keessa seenaa nabiyyootatti wanni hamaan irkibame kan irraa qulqulleessuudhaaf fakkeenya macaafa keessa odhayte bar zariin yaaqub alayhi salaam zariin yaaqub sagaagalummaan guutamaa jalqabumarra yaaqub akkamitti eebbifame